Tole kabajamtootaaf hordoftoota sagantaa keenyaa akkam jirtu fayyaa keessanii nagaadha baga nagaa taatanii har'a immoo obboleessa tokko isiniif qabadhee dhiyaadheen jira. Obboleessa kana wajjin wal bartuu baga nagaadhaan dhufte. Baga nagaan nu eeddan. Maqaan kee eenyudha? Dhaggeeffattootaa fi hordoftoota keenya wajjin wal bari. Maqaan koo Obsaa Wandimuu jedhama. Kan inni dhaladhee magaalaa Dambidoollooti. Tole baay'ee galatoomii Obsaa. Ati amantaan kee maal ture? Har'a immoo maalidha? Amantaan koo jalqabumatti kan inni hordofaa ture dhaala kana abbaaf haadha koorraa kanan fudhadhe amantaa Ortodoksii Tawaahidoo jedhama. Kan ani hordofaa ture jechaadha. Kana fakkaata. Tole baay'ee galatoomii. Kanaan dura amantaa Ortodoksii Tawaahidoo akka hordofaa turte natti himteetta. Haa ta'u utuu gara amantaa Pirotestaantii kanaa hin dhufin dura amantaa Ortodoksii keessatti jireenya akkamii fa'aa dabarsaa turte? Hojiin kee fa'aa gaheen hojii kee fa'aa maal ture? Akka inni gaheen hojii koo amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti kanan ture. Sababii maatiin koo haadhaaf abbaan koo Ortodoksii turaniif jalqabumatti ani achumattan guddadhe. Mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti Bataskaana Madaaniyaalam kan jedhamu jira ture. Achitti yeroo jalqabaa bakka ijoollee maa wajjin nannee akkuma seera nama tokkootti barnoota barannee akkuma nama tokkoottis tajaajila jalqabne. Gaheen koo achi keessatti yeroo jalqabaatiif irraan nuti galee faarfataan ture. Sanbatta maarii keessaan faarfachaan ture. Okay, daa'imummaa keetii kaastee akka Ortodoksii keessatti guddattee naaf ibsaa jirta. Akkuma kana sanbatta maarii illee turte. Kana irratti illee barnoota gahaa fudhattee natti fakkaata. Dhugaadha. Egaa barnoota gahaa fudhattee waan hundumaatiin tajaajila jalqabdeetta. Tajaajiltoonni Ortodoksii keessatti tajaajiltoota gosa garaagaraatu jiru. Qulqullina irraa kaasee qeesii akkasumas hanga saba warra taa'ee waaqeffatutti argiteetta, hubatteetta. Umurii daa'imummaa keetii kaastee erga reefuu dhiyoodha kana tamante. Mee isa argite kanarratti yaada wayii yookiin hanqina jarri sun qabu jettee yaaddu mee nuuf ibsuu dandeessaa? Akka yaadutti jechaadha. Firstly Bataskaana Madaaniyaalamii kan jedhamu naqaa ture. Isa booddee inni nurraa fagaatanii gara Bataskaana Qulqulluu Mikaa'elii kan jedhamu achittanii darbee achii tajaajilaa ture. Kana kan hin kaasuuf barbaadeefi yeroo baay'ee jechaadha. Parsantiin 95 normaalii kan inni irratti kadhatamuu fi kan inni dha'amu waa'ee Mikaa'elii fi ergamaa Gabreelii waa'ee maaramii fa'aa kanadha. Kan sirriitti dha'amu, kan sirriittis kabajamu, waa'ee sana guutummaa isaa yeroo dhannu waa'ee sana duwwaa haasofna malee parsantii 5 ta'e waa'ee Yesuus Kiristoos hin dubbanna malee gara caalu uummatis kan hin amanee jiru yooti maqaa maaramiitiin kadhatte, yooti maqaa Mikaa'elaatiin, yooti maqaa Gabreelii fa'iin kadhatte si jaallatu. Kanaaf nusi yaa Mikaa'ela koo, yaa Gabreelii koo, yaa maaramii koo jenna malee persentii muraasadha bakka waa'ee Yesuus Kiristoosiin maqaa dhoofnee beezikaalii kan nuni kadhannu. Mikaa'elaa fi Gabreelii waan akkas akkasii nuu godhi jennee kadhanna. Namnis yoota akkas jettee kadhatte amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessatti si jaallatu. Yoota akkas jettee maqaa maaramii maqaa Gabreeliitiin yoota akkas jettee waaqatu jiru. Waaqa achii lafa keessa isaaniin baay'ee bakka sadarkaa guddaa laatuuf achitti jechaadha. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya obboleessi keenya Obsaanii Ortodoksii keessatti umurii daa'imummaa isaatii kaasee hanga har'aatti wantoota baay'eedha kan inni dabarse. Wantoota dabarse irraa kaasee wantoota muraasa nutti himaa jira. Ammas gaaffii biraa tokko nan qabaaf obboleessa keenya Obsaa fi jechuudha. Obsa, ati yeroo Ortodoksii kana keessatti tajaajilaa turte keessatti wantoota tajaajilaa turte sanaan har'a wanti si aarsu maaltu jira? Bakka wanti na aarsu jireenya koo keessatti yeroon amantaa Ortodoksii hordofaa ture jechuudha. Gara caalu jireenyaan dabarsee jireenya Waaqayyootti dhiyoo miti. Jireenya Waaqayyoo irraan fagoodha. Persentii 100% Hafuurri Qulqulluu wajjin waliin agartu. Hafuurri Qulqulluun nama baay'eetti bu'ee jireenya namootaa, jireenya dhala namaa kan geeddaru. Hafuurri Qulqulluun yeroo namatti dubbatu inni suni normaalii Hafuurri Qulqulluun achi keessatti hojiin qabu hin jiru jechuun hin danda'ama persentii 100. Tole yeroo daa'imummaa keetii kaastee akka
ortodoksii keessatti guddattee hojii gurguddaa tajaajila gama faarfannaatiin akkasumas sanbata timirtii kanaan kadhannaadhaan kallattii garaagaraatiin isaan bira dhaabbachaa turte. Egaa akkamittiin gara Pirootestaantii kanaatti dhufte? Jalqaba baay'ee fedhiin qabuun ture amantaa ortodoksii keessa waan an turee fi persentii ta'ee dhibbaa dhibba amansiisee waan amantii kana hordofaa turee fi dhaquus fedhii isaan qabu. Garuu fayyina adda addaa yeroon argu dhuguma waaqayyo waaqaa dhuguma waaqni isaanii waaqadha. An keenya garuu guyyaa tokko dhuga ba'umsillee mana amantaa sana keessatti waggaatti yoo baay'ate nama 2-3 dhugaa ba'a. Inni kun garuu guyyaatti waan waaqayyo godhu dhugaa ba'u. Kunoo waaqayyo akkasitti hojii hojjete akkasitti hojii naa hojjete jedhanii dhugaa ba'u. Ani immoo badaa ilaaluu natti hin tolu TV hafuuraa kan Pirootestaantii jechuudha. Isan booddee bakka yeroo isaan irra ka'anitti dhiiseen naqee rafaa. Isa booddee bakka wantichi nagaa mana dhowwatee televezyiinii sana ilaaluun iyyuu isa booddee itti dhiiseen naqee gaaf sun galgala ture. TV hafuuraa keessatti yeroon ilaalu jechuudha. Natti toluu jalqabee garuu immoo dhaquu hin barbaadu. Adeemsuma akkasitti utuma deemu normaali jibni naqu of amansiiseen jira garuu ilaaluunsaa fayyinna adda addaa yeroo dhalli namaa fayyu baay'ee yeroo namni hiikamu baay'ee natti tola. Waa'emti Pirootestaantii kunii fi waa'emti Ortodoksii kunii bakka keessa koona nyaachuu jalqabee adda addummaan taa'inaa ifuu jalqabee maaltu maal ta'e isa kamtu isa kanarra caala kan jedhamu deebisee ofuma gaafachuun jalqabee garuu amma iyyuu mana amantaa Ortodoksii tan deddeebi'aa nan naqaa ganama nan naqaa galgalas nan naqaa ittuma kanaan jedhu hafuurichumti bataskaana dhaquun suni na keessaa gadi bu'aa deemee fedhii mannabee garuu immoo waldaa sana dhaquus nan fedhaa jaallachuun jalqabe egaa. Isa booddee bakka waanan jaallachuu jalqabee fi ganama mana amantaa Ortodoksii waan naquuf namas nan sodaadha waan ta'eef pheenxee dhaqee ganama nan naqagaa mana amantaa sanaa. Galgala immoo nama dhokadheeni naqamtee keessaa akka hundumti keenya beeknu waldaa araaraa achi saatii booddee nan naqaa. Isaan televezyiidhaan ilaalu haqeen qaamaan arga jedheeni yeroo namni televezyiinii keessaa jechaadha. Ameen jedhanii sagalee tokko ta'anii baay'ee natti tolaanaan. Anis yoomin naqee akkasitti kadhadha jedheeni akkasitti isaan gidduu bu'een ameen jedheeni kaka'umsa guddaadhaani bakka nan naqa jedheen sammuu koo murteessee nama dhokadheeni sa'aatii 8 booddee waldaa araaraa nan naqaa. Isa iyyuu nama dhokadhee dudduba taa'een waan isaan jedhan ilaalaa ameenis nan jedha. Wantichi waan natti toluuf wantichi waan na fayyadu waan dubbataniif waa'ee waaqayyoo waan dubbataniif ameen jedhu yeroo waan isaan seera isaan geggeessanii wajjin nan fudhadhee gaafan jalqaba waldaa araaraa dhaqee olan galee gaafan ol galuu guutummaan miilla koo kuni na raafamee jilbi koo kuni na dadhabe dhaabachuu ol galeeraa hin teenyee bakka hin arganne garuu dhaabachuun dadhabee nan kufuuf ka'ee na joonjese eessa kan jiru maalirra kan jiru naa galuu dide sammuun koo waliin na jeeqame deebi'ee gaafa xiqqoo ofitti deebi'ee yaadu waan akka markaba wayirra kan jiru natti fakkaate markabarran jira bishaan immoo bishaan walakkaan jira garuu markabarran jira qilleensi suni markaba sana raasee markabi sun immoo na raasee dhaabachuu nan dadhabee. Egaa isa booddee dhaqeen nan bakka xiqqoo tokko argadheen dhaqeen taa'ee isa booddee of ergan of wallaalee dhaqeen taa'ee akka daqiiqaa 5-10 mataa koo gadi qabadhee akkasitti jedhee yeroo namni kadhatu yeroo namni ameen jedhu waan isaan beeku of wallaalee the first time gaafa sana naqee hundumtuu haaraa natti ta'e utuma natti tolu utuma naalu gaafa inni isa booddee wanti naasuun sun hundumtuu narraa galee hin dhume sagantaan isa sagantaan dhume maaf dhume sagantichi. Utuu natti toluu dhume waan ta'eef utuma ani hin quufin dhume isa booddee bakka keessa kootti immoo wanta gammachuu wayitu natti dhagahama. Namoonni akka kootii namoonni cabaanii rakkataanii yeroo waan adda addaarraatti cabaa adda addaarraa yeroo isaan fayyan nan gammadee isa booddee keessa kootti gammachuu sana dhagahan nan galee akka carraasee guyyaa gaafa sanaa raajiin masaratiin jiran turanii warra hojjettoota sanaan nu kadhate raajiin masaratii isin hin agarre garuu immoo wanta hundumaa waan waaqayyo hojjetu hundumasaa
ilaala dhagaa waaqayyoon galateeffachaa ture. Ammayyuu namni tokko maatiin koo keessaas iddoon taa'u keessaas akkaan waldaa dhaquu nama tokkotti hin himne dhokadhee ammas torbee isaa sanbatatu naagee sanbataan isaa akkuma mala kootii mana amantaa ortodoksii tawaahidoo bataskaana Yesuusii iddoo jedhamu achi ni waaqeffadhe achumaan kadhadhe achi isa booddeetuma nannaqaa sa'aatii tokko walakkaa naqaa sa'aatii sadii naqaa utuma of jibbuu ni achi xumuree galaa isa booddee ammas sa'aatii akkuma mala kootii sa'aatii booddee nannaqaa waldaa araaraa nannaqaa egaa sa'aatiin 8 taanaani waa mana nan teessisu. Waa tokko mana nan teessisu sa'aatiin 8 taanaani. Nannaqa gaafa waldicha keessa galu isaan waan hunduma isaanii waan takka bakka keessi koo hin fedha yeroo namni hin beelaamni namni yeroo beelu akkuma kana keessi koo garaan koo waan neebootu qaba. Isa booddee akka amma achi ga'utti nan fiigaa gaafa achi ga'ee waldicha keessa lixee taa'u nagaan argadha. Isa booddee sagantaan hin jalqaba. Akka carraa ta'e guyyaa lammaffaatti immoo raajiin masaratii akkuma dhufanii gadi ba'anii nu ilaalanii uummatiin simatee woo raajii masaratiin hin argeen jedhe. Isan dur televizyiinii keessatti ilaalaa ture. Amma qaamaan gaafa argu nama waaqayyottiin hojjetu kana nannee akkamitti iji koo arge raajii masaratiin hin ijaan argeen jedhe. jedhe kutaa wangeela keessaa moo waan tokkotu natti dhagahame maadha yoo jette abboonni keenya bara darbanii wareegamtoonni bara darbanii isa nuyi har'a argine kana arguudhaaf baay'eewwani garuu hin agarre lubbuu isaaniitti wareeganii foon isaaniitti caccabsanii abiddaan gubatanii bishaaniin nyaatamanii qalamanii wangeela kana nu biraan ga'an garuu isa waaqayyo har'a nuuf godhe kana garuu hin agarre nuyi garuu har'a argine kanaaf isa isaanii itti dadhaban kana isa anarra ija kootiin hin argi kanaaf waaqayyoon nan galateeffadhe raajii masrat arguu kootti nan galateeffadhe isa booddee akka carraatee irra deemanii nu kadhatanii tachii godhanii nutti bu'anii nu kadhatanii baay'ee natti tole kanumaan inni mimmieffachuu jalqabee mana amantaa kana keessatti mimmieffachuu jalqabee laphee koo nargote amma gaafa sanaatti hin amanne nannaqa malee garuu fayyisaa lubbuu kootii Yesuusiin godheen fudhanne amma maal dhokadhee mannaqaa jira. Waan natti toluuf nama na beeku moo na argina naannoo gadha maaliif mana amantaa ortodoksii keessan naqa waan ta'eef hundumtuu daakunitti na beeku waan ta'eef naannoo gadha gaafa isaan argu jalaan akkas jedhee akkasin jedha malee naannoo gadha ituma akkasitti nan deddeebi'a utuma akkasitti deddeebinu bakka wantichi jireenya koo guutummaasaa dhuunfateera bakka wantichi nannaqa erga miilli koo achi keessa galeetii deebi'ee lapheen koo guutummaan isuma yaada waan biraa yaadu. Garuu immoo sababiin nama sodaadhuuf hin fudhadhu jedhe. Fayyisaa lubbuu kootii godhe hin fudhadhu. Achi ba'ees hin fudhadhu jedheen of amansiisee jira. Gaafa isaan achi warri amantii ortodoksii keessaa warri musliima waaqeffataa keessaa dhuftanii achi as ba'aa gaafa isaan jedhanii hin naqan. Maaliif gaafa isaan achi waan akkasii jedhanii lapheen koo maaliif sababii nama sodaadhuuf jechaadha. Baay'ee sodaadha. Nannaa sababii noofi hin naqu. Isan ganama mana amantaa ortodoksii dhaquyyuu innuma isaa inanniisee sa'aatii booddee waldaa araaraa koon naqaa. Isa booddee achitti waaqayyoo galateeffadhe. Jireenyi koomatu kaleessa san aaraa ture. Har'a haara'een gala irriba gaariin illee rafa abjuu gaariin illee abjuudha. An jireenya koo irratti waan baay'ee jira ofirratti hin argee jijjiirama guddaan ofirratti argee isaan erga raajii sana ijaan argee innoo galgala na bira nu fuure. Abjuudhaan? Abjuudhaan nufi na barsiisa. Kutaa wangeela keessaa fuudhee na barsiisa. Namoota gidduudhaa dhufee na tuqee darbaa booddeessitti deebi'a naan jedha. Isa booddee raajii faanatti dubbata. Kun abjuudha gaa? Kun abjuudha. Ergani waldaa sana dhaqee inuma natti deddeebi'a halkan. Guyyaa halkan tokko gaafan bulu raajiin masaratiin otoo hin argin hin bulu. Inumaan argaa nan barreessa ammatuun sitti agarsiisee waan baay'een barreessee qaban. Namoonni baay'een utuu natti bu'eedhaan itti fiigu. Maal nagash anoo badaan barbaadun jedhaan sababu maaliif naannoo galgala mana koo dhufaan jedha. Fuula waaqayyootti dhugaadha wanti kun jechaadha. Mul'ata ajaa'ibaa tokkon arge. Kutaa macaafa qulqulluu barsiisanii naa kennan halkanuma dhufanii na barsiisu. Kutaa macaafa qulqulluu naa kennanii na barsiisanii torban 3 booddee isa na barsiisan televizyiinii keessatti na arge.
Dhugaa waaqayyo. Ani gaafa sana mana amantaa Ortodoksii Tawaahidoo keessan beekaa wangeelan qabu. Obboleessi koo immoo na dura maniira. Bashoon jedhe maqaan isaa Bashoodha obboleessi koo. Kutaa macaafa qulqulluu keessaa akkas naa kennimeen jedheen. Na ergee kana jedhe. Wantichi baay'ee natti tole. Aba dhugaatii siin jedheen hin qabate. Torban sadii ani abjuudhaan san argee raajii masadaatti achas bahanii barsiisan. Baay'een dinqifadhe beekaa. Baay'een na dhibee abjuudhaan ammas na barsiisu ammas deebi'ee naa kadhatu. Ammas guyyaa lammaffaa immoo utuma deemaa yeroo iddoon deemu hin beeku. Isaan ammas natti dhufanii wayyaa adii nama dheeraa uffatu tokko wajjin. Isaan raajii irratti suufii bareedaa uffatu. Isaan immoo wayyaa dheeraa asii gadi bu'u uffatu. Isa wadi raajii masarratti nagaartu fayya. Dhibee rakkina koonitti akkasidha hin jedheenitti isaan immoo hin jajjaru. Isa booddee hin jajjarraatii naan jedhan. Miikiyaas boqonnaa afur lakkoofsa afur dhagee dubbifadhu naan jedhani. Na biraa sokkanii. Annan deeme anis isaan hin deemanii. Akkasitti wal biraa gallee. Amma iyyuu amantii Ortodoksii keessan jira. Hiriyaan koo tokko nuyi akka daandii barii yuunivarsiitiitti ijoollee wajjin baay'ee hojjennu mucaa shaambuu tokkoo fi mucaa giddaa ayyaanaa tokkoon beeka. Mucaan giddaa ayyaanaa sun Zarihuun jedhama. Inni pheenxeedha. Nuyi garuu anaaf gurbichi jechaadha. Nagaroo jedhama. Gurbichi Nagaroo Wayyeessaa jedhama. Anaaf inni Ortodoksii turre. Faayinaaliin geera. Egziitiidha waan ta'eef faayinaal isa simisteera lammaffaan geera. Qormaata qabna waan ta'eef dafnee wal waamne teenyee kaayyoo isa qo'annaa sanaaf wal waamne garuu wantichi mata dureen isaan jijjiirame qo'imee obsaa amma waa'ee qo'annaa kana innis naanaan jedhe maaloo dhabeen jedheen anaa fi ati amma Ortodoksiidha miti jedhe hin jedheen amma kaimeen jedheen meen pointii kakaasnaa jedhe maallaan jedheen hanqinaa fi cimee jiru amantaa Ortodoksii hanqinaa fi cimee jiru amantaa Pirotestaantii hanqinaa fi cimina jiru amantaa waaqeffataa jiru gattarreessinaa jedhe gattarreessine daftariin kunooti kitaabni hundumtu kunooti garuu waa'ee isaa dhiisnee waa'ee kan biraatti kaane isa booddee amantiin Ortodoksii yoosaan keessa jira waan ta'eef anis innis keessa jira waan ta'eef sirriitti beeknaga amantiin Ortodoksii tokkoffaa persentiin 99 kakuu moofaa keessa jiru. Taabotii kakuu moofaadha. Waanti mana amantaa sana keessa jiru kakuu moofaadha. Akkasnaan jedha hanqinni isaanii kanadha. Inni nuuf du'ee, inni nuuf wareegame, inni lubbuu isaa tokkicha nuuf laate Yesuus Kiristoosidha. Garuu nuyi amma ammaatti kan nuyi ilaa Mikaayila koo akkas naa godhi, ilaa Maaramii koo akkas naa godhi, ilaa Gabrielii koo akkas naa godhi jenna. Yoo amma fakkeenyaaf ati cubbuu hojjette an cubbuu hojje amma hundumti keenya cubbamaadha. Mirga ilma ishee jirti Maaramii akkasitti amanna mirga ilma ishee jirti waan ta'eef cubbuu akkamii yoo hojjenne ishee walitti nu araarsite inuma jannata gala. Akkasitti amanna ergamoonnis akkasidha isaanii wajjin walitti nu araarsu yoo cubbuu hojjenne akkami wanti kun sirriidha inni nuuf du'e inni nuuf wareegame sunoo Yesuusidha isachi keenya Maaramii fi Mikaayila eebbifama sana waaqeffan kun hanqina isaanii miti naan jedhe inni kaan immoo masqalii isa guddaa asirratti baattatee deema garuu immoo caatii akkamii sigaaraa akkamii mana dhugaatii akkamii keessa oola amantiin isaanii agarsiisa masqaliidhaan garuu hojiin isaanii immoo akkasidha iddoon taanetti argama garuu masqalii uffata kun hanqina Ortodoksii keessa jirudha hafuurri qulqulluun irree guutummaan guutuutti achi keessatti hojii akkasii hin qabu inni lammaffaan immoo afaan hin beekneeni nu tajaajilu nuni afaan Oromoo deenna isaan afaan Giiziiti ofuma achoolee dhaabannee galla malee waa tokkoon beenu kana persentii baay'ee waan keessa turree fi anis itti hime innis natti hime gara amantii Pirotestaantiitti immoo hanqina isaanii keenye namni baay'een televezyiinii irratti harka isaa kaa'ee fayyaa. Inni kuni hafuura seexanaadha malee egaa inni akkamitti elektirikii keessa darbee waaqayyo akkasitti nama fayyisaa obsanaan jedhe. Maarree sirriidhaami waaqayyo uumtuma ta'eyyuu akkasitti nama fayyisaa televezyiinii harka isaanii kaa'anii maanni wanta akkasii tokko immoo maanni isaan sobanii jiruunfatanii hafuura qulqulluu naa dhufedhanii xarabbeessaatti oftumaa oolanii galanii inni kunis akka Pirotestaantiitti sirrii miti naan jedhe. Egaa waan hin beekneefi kun akka hanqinaatti keenye. Darbees immoo bakka surreeffatanii dhaqu. Darbees immoo kutaa macaafa qulqulluu keessa seera isaa hin eeganii. Yeroon siin jedhu amma fakkeenyaaf kutaa macaafa qulqulluu keessa yoo irraanfachuu baadhee Qorontos keessa mataa isaanii dubartiin tokko mataa ishee haguuggattee fuula waaqayyoo dura waan waaqayyoo itti mi'a dubbattuu jedhi. Inni kun hanqina isaaniidha. Amma immoo gara amantii waaqeffannaatti dabarree amantii waaqeffannaa akkasidha. Waggaatti si'a tokko duwwaa waaqeffatu hafuura warra qaallusa bara abboota keenya nu nyaachaa ture waaqeffatu isaanii.
Waa'ee musliimaa hoo? Waa'ee musliimaas yaasofneerra. Egaa isaan immoo akkuma beekamu Yesuus Kiristoosiin hin beekanii hin fudhatanii gara caalu hafuura xonqolaatiin deemu namatti xonqoluu egaa yoon dogoggoruu baadhee amantaa sana keessaa hundumaa kan caalee argame amantaa Pirotestaantii isa booddee ka'ee gooftaa fudhannaa inni annanaan jedheega. Ishi baqaanis isinuma iyyuu jaaladheera dhokadheen naqaa ture sitti himne malee hin jedheen sin sodaadhe malee ani iyyuu dhokadhaan naqaan tureen maarree ani immoo anis itti mun irraanfadhe malee hin dhanne malee ni mudhaquusaa fedha isaan qaba anis sin sodaadhee naan jedhee walamannee nan deemee gurbaanni waa addunyaa keenya pheenxee dhagaanii kanaan dura baay'ee nu qorachaa ture in arrabsinaa hin tuffannaa dhugaa nutti baagaanni fayyisaan gooftaa malee hin jiru karaan dhugaan gooftaa malee hin jiru nuun jedhaan nu jaalata wajjin qo'annaa isatti gaafamne jilbeenfatee waaqayyoon kadhatee isa booddee galateeffatee kaa waldaadhaan nan jedhee. Yeroo gurbaan Niriyaa keessanii kun gooftaa Yesuus fayyisaa lubbuu keessanii godhaa fudhaa jedhee yeroo dhugaa isinitti bahaa ture. Maal ittiin jechaa turtan akkasumatti itti qoostu moo jecha ittiin jettu moo wantoota ittiin jechaa turte? Waan baay'ee jennaani maali amantaa kan jijjiirratanii wayyaadha moo caammaadha kana nama amma jijjiirradhu hin jedheen. Inni lammaffaan immoo amma galmi isaa Yerusaalemiidha mini hin jedheen galmi isaa mirga abbaa argachuudha miti hin jedheen. Pheenxee ta'ee mirga abbaan argadhu hin jedheen itti dhiisuu isaa naa wayya malee hin jedheen jala muree kanan itti mee kanadha tokkommoo maal hin jedheeni gemmoojii jijjiiraniif waxiin hin mi'aawu jedheen arrabseen biraan sokkee akkas. Tolee kabajamtoota dhaggeeffattoota keenya obboleessi keenya obsaan baay'ee nama amantaa Pirotestaantii kana nama jibbu ture. Yeroo ijoolleen Pirotestaantii illee isatti dhufanii gooftaa Yesuusitti amanii jedhanii ifaatti dubbatan akka isaaniin arrabsaa ture nuuf kaasaa jira. Egaa ammas akkuma itti fufneetti jirra qophiin keenya kun itti fufee jira ammas nu wajjiniin ta'an isiniin jedha. Obboleessi konni wajjiniin amantaa sana dhannee inni naqeegaa guutummaan guutuutti amaneera waan ta'eef waldaa makaana Yesuus naqamteetti dhaqee amanee gooftaa isaa fudhatee anammayyuu nannee ibsanaan jedhee waan na hammatee natti na dhudhungatee maal hin jedheen maaltu sii ta'e hin jedheen har'a dhaqee waldaa makaana Yesuusiin dhaqee gooftaa Yesuusiin fudhee na galmeessanii barumsa naa kennanii gorsa naa kennanii ati immoo nannee naan jedheen nanneen hin jedheen na xakaatis naan jedhee ammayyuu ani gaayonaan nama sodaadhuu fi namni maal naan jedhee yoo televezyiinii sana keessatti na argee waldaa irraa dhaqee immoo gooftaa fudhate namni televezyiinii sana keessatti na argee maal naan jedhee jechaan ture. Isa booddee bakkaataman akkasitti jiru ani wayyaadha amma utuma raajiin misirratti kun iddoo nama hundumaa irratti konfiraansii magaalaa mana Naqamtee sana keessatti waamanii hin jedhee nan yaada isa booddee akka carraa televezyiiniidhaan konfiraansiin guyyaa akkasii istaadiyoomii Wallaggaatti jira jedhame nan gammadee isa booddee nan naqee guyyaan gaafa isaan nan ga'ee jimaatadha. Nannaqee isa booddee akkuma isaanii hin faarfatanii maal jedhanii raajiin masirratti bee lubbuu haaraa waamanii ani fageenyarra hin jira hundumti fageenyarra jijjiiru gurbaan waa addunyaa kun biraa jiru sira fudhateera ati naxxuu hinaan jedhe maal naqoon hin jedheen isa booddee hundumti isaanii warri humti lubbuu haaraa hin fiigu isaaniin hin dhaabadhee ilaalaa nan siraadhe masii hunduma isaa garuu sagantaa hunda isaa hirmaadhee natti tolee nan galee. Akkasitti bara 2011 utuun achumattuma waldaa araaraa dhaqu gooftaa toon fudhataniin manatti galee isa booddee amma baankii Awwaash galmaa'een galee gaafa sana isa booddee qormaata qottoo jedhanii na waamanii konfidensiidhaan waan fedhe ta'u wareegama barbaachisu nan fudhadhaa waan ta'e ta'u dhaqee harka kennachuun qaba iddoon jalqaba waldaa araaraa dhaqetti gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu kootii godhadhee fudhachuun qaban jedhee nan murteessee. Isa booddee qormaata koo guyyaa gaafa kamisaan geeyachi akka carraa guyyaa gaafa kamisaa sana hawweera waan ta'eef nagee waldaa araaraa akka carraa sagantaa dargaggootaa 11 jalqabee sagantaa dargaggootaa jiraachii waaqeffadhee jimaata isaa olee sanbata duraa isaa olee sanbata waldaa araaraa sa'aatii 11 naqee iddoo argadhee bakka nan tajaajilamee lubbuu haaraa jedhanii konfidensiidhaan ka'ee dhaqee gooftaa Yesuusiin fayyisaa lubbuu kootii godhadhee harka koo ol kaasadhee fudhadhee isa booddee achi nu dabarsanii maqaa keenya galmeessanii nu gorsanii macaafa qulqulluu nu laatanii nu gashanii akkasittiin gooftaa fudhadhee. Egaa obsa seenaa jireenya keetii baay'ee kaastee nutti himteetta akkamittiin akka gooftaa Yesuusiin illee fudhattee nutti himteetta haa ta'u. Yeroo ortodoksii keessa turte afaan Giiziitiinis haa ta'u afaan Amaariffaatiinis haa ta'u Oromiffaanis haa ta'u wantoota jettee tajaajilaa turte ni yaadatta?
Egaa barumsa qaaltimirtii jedhama. Barumsa sammuutti baratanii utuu isatti hin galiin dura wanta na jalaa hafeetu jira. Erganii gooftaa sana fudhadhee jechuudha. Warri as jiraatan asumatti baradhaa. Warra asitti hin jiraanne immoo biyya keessanitti dhaqaa waldaa irratti namane jedhaatii fudhadhaa. Waldaa naannoo keessan jirutti qabamaa jiraadhaa nuun jedhanii. Amma immoo akkamitti waldaa isa kamiin hin dhaqaa hundumtuu naannoon qoodaa kuniidha jedhanii na beeku. Faarfadhaa sooti akkamitti dhaqnaa sodaadha. Akka carraatee waldaa maqaan Yesuus bilbilaa guyyaa tokko waaqeffadhee guyyaa lamaffaatti nannaqee gooftaa Yesuus fudhadheera waldaa kamiin nuun nannee garuu achi nannaqee. Faarfannaan faarfatamee wangeelli lallabamee kadhannaan itti fufee kadhannaan erga itti fufee booddee lubii tokko kee ati ka'inaan jedhee isa booddee nan kee isa booddee wayyaa adii tokkotu sitti kennamaa jedhe erga sitti kennamee fudhattee kuftaa namni wayii tokko immoo dhufee si kaasaa ati dibamteettaa waaqayyo si dibeera naan jedhe anammayyuu gooftaa Yesuusiin fudhadheera garuu waldaatti akkamitti utuun qabaminii na dibaa akkamitti na dibaa waaqayyo jedheeni of gaafadhee isa booddee naa kadhatanii. Gaafa sana yeroo kaarentiin elektirikii nama keessa yaa'u yeroo kaarentiin elektirikii nama qabu nama keessa yaa'u akkuma kana na keessa yaa'ee narbii hunduma koo qabatee na godhee yeroo isaan naa kadhatanii isa booddee lafaan na maree na kuffisee akka nama bofa mataadhee akkas waliin na maree isa booddee erga baay'ee wanti hundumtu akkas na qaqqabate namni koo hojjechuu didii na kaasanii naa kadhatanii ati waaqayyo irraa kaasee si dibeera naan jedhan garuu waldaa iddoo tokko nan tajaajilaa min akkamitti waaqayyo na dibedee berqa erga waaqayyo na arge anis ergan gooftaa fudhadheesi waldaatti qabamee barumsa amantii cimsannaa baradhee baqaanis waaqayyoon tajaajiluun qabaan jedhee gaaffii keessa lammaffaatti saamma na gaafatteettan deebi'a. Egaa barumsa isa sanaa akkan itti baradheetti waggaa yoo baay'ate waggaa 10 yoo lama baradhe barumsicha. Barumsa qaaltimirtii jedhama zeewutirii jedhama dafinoo facaasaa roobii kamisa jimaata sanbadduraa jedha isa booddee in xumurama ani amma facaasaattan deemee jira barumsicha keessa barumsa qaaltimirtii jedhama. በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ ጀለሜቱ ጀልቀበማ በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ በቅድስት ሥላሴ እንዚያምን ጽማ የሰን ከደክ ሰይጣን ፍቅር መዛቲ እምዬ ቅድስት ቤተ ክርስቲያን ቴዲስ ስመ ማርያም ጽዮን ለዓለም ጀደማ ሮሚ ፊዛ መቃባ ከንልማ ከነ ፍረ ቁልቁሉ ፍልፋቱ ኮንታንስ ደማ ሥላሴ ተመኑፍ ከደቹዳን ዲነኮ ሰይጣናናን ገና ሀደኮ መነ ክርስቲያና ሁልራራ የሲጣና የዲነኮ ሲንገና ከናፍስ ረጋንኮ ማርያም ይደጀደማ ፋን ረሞንሳ ኢትፉፌ ናኩተ ግዚኦ ነጻ ባገን ባክ ግዚኦ ለታምኔ ከኒጌሌ ከግዚኦ ለጥቅነ ለስሚክ ቅዱስ ዘክለ የንዘለክ እንዘር ክልጎር አንተ ዊት አምላክ ማሊክ ወዛ ጋይስ ተንጉስ ተነግስ አምላክ አንተ ወልኩሉ ለስጋው ለኩሉ አዘነፍ ስሙን ጸዋ ከበከማርን ቅዱስ ወልዲ እንዘ ባንተ ሙሴ ጸጸሉ ከምጽሉ እትፉ ፈጋ ጸሎት ሃይማኖት ይፋኒ ቀንና ባክ ጸሎት ሃይማኖትና ምን ባዶ አምላክ እግዚአብሔር አባዜ ሁሉ ገበር ሰማያት ዘያስተሩና ምን ባዶ ጊዜ ኢየሱስ ክርስቶስ ወልዳ ወልድ ዘሎ ምስሎም ቅን ፍጥራ ዓለም ብራን ዘምብራን አምላክ ዘማምላክ ዘማማን ዘተወልደ ዋኮ ዘተገብረ ዘሎ ምስላብ ዘቦቱ ሁሉ ኮነ ወዘም በሉስ አልቦ ዘኮነ ወንቲኒ ዘበሰማኒ ወዘመንድሪኒ ለእንዲያነ ለዘንተመዳንተ ወረደም ሰማያት ተሰጉ ባይ ነጋኒ akkasitti itti fufa kana baay'een baradhee akkasitti adeemsa kanan deemaa ture jechuudha. Waaw baay'ee namatti tola. Baay'ee waaqayyo si eebbisu. Egaa afaan namatti dubbataa turte afaan giizii natti fakkaata. Dhugaadha. Naa zamee akkasumatti. Tole kuni garuu maaliif fayyada? Achi keessa yeroo turtetti uummataaf yookiin saba waaqeffatu sanaaf akkamitti galaa akkamitti hubattee turte? Nuyi kaayyoon keenya barannidaa qulqullina furachuudhaaf malee kun kana fayyada jennee waan adda baasnee hin qabnu. Sammuutti barre wantichuma sammuutti barannee barsiisaa keenya sana qorratti himnee dabarree daaqonnummaa furachuudha malee kana fayyada wanta jedhus hin beeknu. Kabajamtootaaf hordoftoota keenya qophiin keenya ammallee hin xumuramne. Obboleessa keenya waaqayyo eebbisu isiniis waaqayyo sana eebbisu yeroo ortodoksii turte gama maatii keetiitiin dhiibbaan sirratti ta'aa ture jira. Har'a erga protestaantii taate wanti sirratti ta'aa jiru maali? Ishee kana nu ibsi. Jalqabee jechaadha. Hundumti keenya normaalii hundumti keenya ortodoksii turre maatiin keenya jechuudha nuyi. Dursaa obboleettii koo tamanee isa booddee haadha koo fi obboloonni koo hin amananii anaa fi abbaa koo tafee isa booddee ani nannee ana amantii koo abbaa koo wajjin nannaqaa abbaan koo gaa durba daannaqu ani immoo baay'ee waan an hordofuu fi nannaqaa isa booddee inni immoo achi ooltee galtaa dhaqiitii achi nyaaddu naan jedha yeroon achi oolee halkan saa tokko fa'iin galu. Tole yeroo sanatti abbaan kee ortodoksii ture. Garuu utuma ortodoksii ta'ee jiru
isiniin isin arrabsaa jechuudha isin ortodoksiitti deddeebitaniif. Yeroo sana badaa amantiitti cimaa miti waan ta'eef mana ortodoksiitti deddeebinu iyyuu hin fedhu ture, hin jaallatu ture. Ergasii immoo erga hundumti keenya gooftaa fudhannee abbaan koo ortodoksiisuma sana isuma dur jibbaa ture ittiin cimuure achumaa deebi'ee. Isa booddee hin cimee achi isa dur takkaannannee torbanitti dhaquu jalqabe baay'ee itti cimee nuyi amantii keenya gara beekteetti itti cimnee inni isa kanaan dura ortodoksii mayyuu jibbaa ture innis amantii isaatti cimee akkasitti itti fufnee an takka mul'ata argee hin beeku. Mul'ata afaan arguu jalqabe. Bor wanta ta'uun ilaalaan dhugaadhaan bor wanta ta'uun ilaalaan amma fakkeenyaaf hojii dhabdummaa irraan ture nan barbaada hojii isa bor beeksisa bahu anarran ilaalaa bulan. Beeksisa isa bahu ulaagaa isaa afaan ilaalaa bulan. Gaafa naqee ilaalu hiriyoonni koo gaafa na arganii beeksisa akkasitti beeknaan jedhu anni masaan qabu edan ilaalaa bulee kaa biran darbee deeman. Isa booddee isa beeksisii bahu faanaan argeemini isa booddee guyyaa 2-3 booddee immoo dhaqeen galma. Gaafa naqee galmaa'uuf jedhu rakkina na mudatan faana argaan immoo halkan. Karaa kanaan hanqina wayii ulaagaan guunnisiin jedhu waan akkasii kan jedhamu tokkotu garuu immoo galmoofteetta wanta jedhamu tokko. Isa booddee gaafa naqu waraqaa hojii dhabdummaa keessa akkasii naamni muuxannoon qabdus hin galmeessinu naan jira. Isa takkas jettu edargeera hin jedheen nan sokkeen edargeera waan ta'eef akkan galmaa'u immoo beeka jedheen naqee waraqaa hojii dhabdummaa waan hunduma isaa sirreesse nan galmaa'e. Kana durattis wanta hunduma isaa wanta bor ta'u ilaalaan bulan gaafa wanticha deebisee argu isaan dalaalaa buleedhaan eedaagu isaan dargee buleedhaan of hin dinqisiifadha amma makka waaqayyo nama wajjin jiru garuu dura gaafa amantaa sana keessa ture mul'ata miniitii abjuu tokko iyyuu argee hin beeku abjuu miniitii jechaadha dhugaa waaqa isa jiraachuu halkanii bowwaara nagotataa bulu. Iyyaan bula waan hin haasaa buluun beeku nama na bira jiruun dhidhiitaan bula yoo namni nama wajjin wal lolee halkanis wal lolaan bula waaman guyyaa hojjedheen halkan hojjechaa bula bakka muka fagoorraa na darbatu nan iyyaa takka faammoo maqaa Yesuusiin waraabessi wayii tokko natti dhufa natti fiiga dandeer kaan bahu natti fiiga dandeer kaan bahu utuman akkasitti rakkadhuun bula amma garuu wantichi guutumaan guututti narraa sokke. Tole kabajamtoota hordoftoota keenya amma qophii anaaf obsaan qabannee jirru gara xumuraatti geessaa jirra. Xumura irratti dhaggeeffattoota keenyaan waan jedhu dhaamsa gabaabaa isiniif erguu obsaa dhaamsa gabaabaa maal jetta? Gara gooftaa gara waaqayyo isa jiraata fayyisaa lubbuu keenyaa godhannee akka fudhannu du'a bara baraarraa akka oollu gara ifa dinqisiisaatti akka baanu maaloo gara sanatti kottaa fayyinni Kiristoos keessa malee hin jiru. Jireenyi Iyesuus keessa malee hin jiru. Akkuma Yohaannis 14 keessatti dubbate karaan jireenyi dhugaan Iyesuus qofadha. Kanaaf karaan erga isa duwwaatee jireenyi erga isa duwwaatee kottaa maaloo gara waaqayyootti deebina. Kottaa qalbii jijjiirannee mootummaa waaqayyoo dhaalla. Kottaa walii wajjin maanguddoota 24 wajjin maqaa waaqayyoo galateeffanna. Kottaa fuula waaqayyoo duratti suraafeliif kirubeeliin duratti aarsaa galataa aarsaa eebbaa dhiyeessinaa fi walii wajjin taanee dukkana keessaa baanee gara ifaatti deemnaa dhaamsa kana qabaa galatuma waan na dhaggeeffattan. Tole dhaggeeffattoota keenya turtii yeroo ammaa obboleessa keenya nama baay'ee jaallannu amantaa ortodoksii irraa gara amantaa pirootestaantiitti waaqayyo isa waamee gara jireenya bara baraatti waaqayyo isa waamee obboleessa keenya wajjin turtii qabannee turre kanumaan xumurree jirra. Tole obboleessa keenya obsaa baay'ee galatoomii kana booddeesi qophii addaa qophii gara biraatiin akka walitti deebinu abdii guutuun qabaa. Galatoomii baay'ee si haa eebbisu waaqayyo si haa eebbisu baay'een si jaalladha eebbifamii. Tole kabajamtootaaf hordoftoota keenya warri yuutuubii kana sabiskiraayib hin godhin jirtanii sabiskiraayib laayik kooment sheer gochuudhaan nu bira dhaabbadhaa. Waaqayyo isin haa eebbisu waaqayyo isin haa kabaju waaqayyo isinii wajjin haa ta'u.